Generaalonni gugurdoon Itoophiyaa dhimma biyyaa irratti kutannoo fi murannoon isaan qaban biyya keenya Itoophiyaa qofaa miti guutuu Afrikaatti illee kan abdii guddaa horuudha jedhame. Yaadota jeneraalota kanneenii akka itti aanutti qindeessineerra. Itoophiyaan ulaa galaanaa ishee argachuun fedha osoo hin taane dirqama kanaafuu diinonni keenya kan amananii fudhachuu qabu. Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa biyya ofii irratti qoosaan hin jiraatu nuti biyya keenya Itoophiyaa irratti lubbuu keenya dabarsinee ilaanna. Jeneraal Shumaa Abdasaa sadarkaa biyyi keenya waraana qilleensaa fi lafootiin irra jirtu kanuma Afrikaan guutuun beekuudha. Kanaafuu nuti qaama nu barbaadu kamiifuu ololaan osoo hin taane gochaan deebii ilaanna. Jeneraal Yirmaa Mardaasaa biyya keenya Itoophiyaa lubbuu qaalii hedduutu itti wareegamee fedee asiin gahe. Jeneraal Naasir Abbadiggaa Ardhas Borus nuti Itoophiyaanota seenaa keenya Xaaliyaan irraa qorachuun ni danda'ama. Jeneraal Geetaachoo Guddinaa yeroo ammaa Itoophiyaaf wanti barbaachisu yoo jiraate misooma irratti cichanii xiyyeeffachuudha. Jeneraal Sufiyaan Ahmed gootummaa waraana Itoophiyaa caalaa kan ormi beekuudha. Jeneraal Baacaa Dabalee Itoophiyaan bara baraan seenaa isheetiin kabajamtee jiraatti. Jeneraal Dirribaa Mokkonna yeroo ammaa Itoophiyaan meeshaalee waraanaa gugurdoo fi hooggantoota waraanaa ciccimootaan qabdi. Yeroo Itoophiyaan diinota isheetiif deebii barsiisaa ta'e kennituudha yeroo nuti amma keessa jirru jedhan Jeneraal Abdallah Muhammed. Yaa'in Gadaa Arsii dhaddacha odaa murtii walaabuu deebisuu magaalaa Bidireetti taa'amaa jira. Yaa'ii kanarratti abbootii gadaa maanguddoota hayyootaa fi haadholiin siinqee dhaddacha odaa murtii walaabuu irratti akkaataa deebisuun danda'amu irratti waloon mari'ataa jiru. Yaa'iin godina Boorana Bahaa aanaa madda walaabuutti taa'amaa jiru kun guyyaa boruu murtiiwwan dhaddacha har'aatti dhiyaatan ilaalchisuun lallabni ni taasifama jedhame eegama. Gayya 20 bara 2018 ammoo ardaa jilaa walaabuutti sagantaan dhaddacha murtii walaabuu deebisuu akka gaggeeffamu himameera. Saganticha irratti guutuu Oromiyaa irraa abbootii gadaa, hayyoonni gadaa, haadholeen siinqee fi aangawoonni mootummaa ni hirmaatu jedhameera. Waltajjiin marii biyyaalessaa Itoophiyaa ji'a tokko oliif ajandaawwan biyyaalessaa garaagaraa irratti mari'achaa turuun guyyaadhaa yaadota murtoo ajandaawwan ijoo 8 mariif dhiyaatanii dhiyeesseera. Waltajjii har'aa kanarratti ajandaawwan 8 filataman irratti yaadni murtoo bakka hirmaattonni marii biyyaalessaa 4,000 ol argamanitti dhiyaateera. Ajandaa falmisiisaa kan turee fi ajandaa magaalota federaalaa jedhamu ajandaa 7ffaa jalatti mari'atamaa kan ture dhimmi magaalaa Finfinnee irratti murtoon darbuu BBC'n hirmaattota irraa mirkaneeffateera. Akka maddeen BBC'tti himanitti yaa'in marii biyyaalessaa dhimma Finfinnee irratti murtoo darbe hirmaattonni marii kanaa 4,000 bakka argamanitti akka ta'e himeera. Haaluma kanaan magaalaa Finfinneetti waamamni ishee mootummaa federaalaaf ta'ee magaalaa guddoo mootummaa naannoo Oromiyaa taate heera mootummaa keessatti akka tumamu yaada murtoo dhiyeesse. Dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu kan heera keessatti tumame dantaa olootiin akka bakka buufamu yaadni murtoo dhiyaachuus mirkaneeffanneerra. Afaan hojii magaalichaa afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'us yaa'ii kanaan murtoon darbeera. Haa ta'u malee gareen dhimma afaan hojii irratti mari'ataa ture maal irratti akka wal ta'an BBC'n odeeffannoon arganne. Murtoon kun wayita dhiyaatu hirmaattonni naannoo Amaaraa murtaan waltajjii keessaa bahu maddi keenya tokko BBC'tti himeera. Booda irratti waltajjiitti deebi'uu isaanis odeeffanneerra. Kanaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa karaa miidiyaa hawaasaa isaaniitiin dhimma kana mirkaneessaniiru. Mariin biyyaalessaa guyyoota 37f dhimmoota murteessoo biyyaalessaa irratti magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa ture guyyaadhaa yaadota murtoo adda addaa dhiyeessee jira. Yaadota murtoo dhiyaatan keessaa Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uun beekamtii heera mootummaa akka argattu yaada murtoo dhiyeesseera jedhan obbo Haayiluun maxxansa isaaniiti. Yaadni murtoo koomishinii marii biyyaalessaa irratti darbu seera ta'ee tumamuun dura qaamoleen sadan mootummaa seera baastuu, seera raawwachiiftuu fi seera hiiktuu akkasumas paartilee siyaasaa fi dhaabbilee amantaatiif akka dhiyaatu koomishiniin marii biyyaalessaa himeera. Mariin biyyaalessaa haalli siyaasa biyyattii miira walitti bu'insaa keessaa bahee gara daandii dhiifamaatti akka ce'uuf bu'uura kaa'uu pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyee Atsqesillaasee ibsan. Sirna xumura yaa'ii marii biyyaalessaa kan adoolessa 8 bara 2018 irraa eegalee gaggeeffamaa ture har'a xumura argateera. Pirezidaant Taayyeen haasaa sirna xumuraa irratti dhiyeessaniin akka jedhanitti ciminni ogummaa fi dandeettiin biyya tokkoo garaagarummaa jiru karaa qaroomaa ta'een mariidhaan furuudha jedhani. Guyyaa har'aa hawwii waloo fi abdii gaarii biyyaaf bu'aa qabeessa dhalootaafis faayidaa kan qabu tokkummaan biyyattii cimuu kan mul'ise waan ta'eef guyyaa addaa ta'uu ibsaniiru. Mariin biyyaalessaa milkaa'inaan akka xumuramuuf itti gaafatummaa olaanaa fudhattanii acha kan taasistan hooggantoota koomishinichaa
hojjettoota hirmaattota marii fi qaamolee biroo hundaaf pirezidaant Taayyeen galata galchaniiru. Hirmaattota yaa'ii marichaanis marii keessaniin sagalee waloo keenya boru ilaaluuf nu dandeessisu waan mul'iftaniif isin galateeffanna jechuun ibsaniiru. Yaadota Itoophiyaan guddinaa fi tarkaanfii fuula duraa akka qabaattuuf bu'uura ta'an dhugaa waloo godhanii fudhachuun yaada furmaataa qopheessuun dhiyeessuun milkaa'ina seenaa qabeessa ta'uu pirezidaant Taayyeen dubbataniiru. Adeemsa marii kana keessatti hojii har'a qofaaf osoo hin taane dhaloota fuufis kan darbu mallattoo seenaa qabu kaa'u isaanii ibsanii hirmaattota marii kana dinqisiifataniiru. Pirezidaant Taayyeen marii aadaa durii Itoophiyaa ta'ee dhugoomsuuf kutannoo olaanaan hojjechaa turuu isaanii ibsuun ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmadiifis galata galchaniiru. Yaadonni marii biyyaalessaa keessatti dhiyaatan bu'uura muuxannoo siyaasa biyyattii fi ijaarsa biyyaatiif faayidaa olaanaa qabaachuu pirezidaant Taayyeen cimsanii hubachiisaniiru. Walga'iin marii biyyaalessaa kabajaa fi namuusa Itoophiyaa waliin xumurame.